Zirra zirtuu baga jiraatanii jiraachuun keessanis gaariidha. Kanaafuu jechuudha keessuma baatanii bakkuma jirtanuu wallaaltanii shakaalaa jettu. Sinoo eenyumee warri shakaalaa jettan arbaa shiriinsaa shakaalaa mana madamii shakaalaa mana arbaa jettu. Sin eenyumee sin obbaraa ofii wallaalinaa lakkisaa ilmaan Oromoo wallaalinaa obbaruu barbaachisaa gadi fageessaa yaadaa. Injargarina sinin jedha mee maalisin duula sin banaa jirtan duula sin duulaa jirtan kuni Mubaarak Tasammaa maal sin jalaa ajjeese irratti duulaa jirtan Abduseen maal sin jalaa ajjeese Abduseen akkuma nama tokkootti dhukkubsattuu haa dhiisu. Okay, yoo gorsa qabaattanii keessaan haqanii gorsitanii kan miidiyaa gubbaa irratti waa'ee namaa haasa'u waa'ee namaatiin ajandaa godhatanii ba'u. Mee maalitti beektu akka Abduseen dhukkubsanne shakaalarraa birrii guurrate jettanii kan miidiyaa gubbaa ol dhooftanii gad dhooftan Mubaarak Tasammaa jechuudha. Sabboonaa Kaayiroo maal jedhan Mubaarak Tasammaa shamarran biyya Arabaa keessaa Sudaan keessatti rakkataa turan jechuudha. Nama maallaqaanis bira dhaabbate nama humnaanis bira dhaabbate gargaaraa ture. Amma sin Mubaarak Tasammaa fuutanii bakka hin taanetti ilaalaa jirtu. Maaliifi sin jechuun waa'ee manamaa ajandaa godhatanii miidiyaa gubbaatti ba'u. Waa'ee manamaa godhatanii ajandaa gubbaatti ba'u. Wal xiqqeessuu malee wal guddisuun hin jiru bar. Sin jechuudha. Shakaalaa jettan maal abboo qaanfadhaa yeroo shakaalaa jettan madamiin inni shakaalaa nuun jettuyyuu nu ga'a. Sin ilmaan Oromoo sin silaayyuu jechuudha. Faranjiin taatanii moo silaayyuu sin kamime warri shakaalaa jettan akkatti miidiyaa gubbaa baatanii yuutuubii guddifachuuf. Waa'ee Abdusee fi waa'ee Mubaarak Tasammaa odeessitu. Maaliifi namni kamiyyuu numa dhukkubsata rabbiin malee kan hin dhukkubsanne hin jiru. Abduseenii ummata jimmaa dhiifama gaafate jettan maal rakkina qaba yoo dhiifama gaafate? Abduseen ilma Oromoo miti? Mubaarak Tasammaa ilma Oromoo miti? Yoo dhiifama gaafate mee maal rakkinni sin qabdan? Maal rakkinni sin qabdan? Namni dhukkubsamne hin jiru. Isa amma quuftanii amma siifachi fiigdan kana jechuudha. Guyyaa tokko torbi musiibaa gasinitti fide gadi baatanii boolii keessanii fincooftanii shii dhageessanii. Kanaafu shakaalaan jedhina sinni eenyume? Innumti shakaalaa jedhu mangaagaa wal jala dabarsee arbaa shiriinsaa shakaalaa mana madamii birrii guurtee xayyib abbaan feete haa sadaqattu.
Kalaas ilmaan Oromoo hunduu jechuun haa sadaqatu haa yaalamu. Dhukkubsatee dhukkubsachuu baate rabbiin malee kan beeku hin jiru. Bilitoosii sobaa hidhate jettan. Bilitoosii sobaa akka hidhate beektoo yeroo sana bira teessanii liibii noraamnere. Yeroo sana maaliif gurran taanere. Inni amma miidiyaa guddifachuuf yuutuubii guddifachuuf waa'ee mana maatiin. Mubaarak Tasammaa akkas akkasii. Abduseen akkas akkasii. Abduseen jechuun nama Oromoof dhaabbataa ture. Abduseen akka nama tokkootti saba Oromooti. Maal inni duula Abdusee irratti hagana sin bansiisu. Duula sin Abdusee irratti duultamee maal inni mee? Yaa ilmaan Oromoo wal xiqqeessuu malee wal guddisuun qabdan sin gonkumaayyu achuma abaarsa qabdu bartanii. Siriimti keessanuu abaarsa qabdu. Ajandaa gorattanii namni kamiyyuun dhukkubsanneen jiru. Namni kami marti keessirraati tokko tokkoon keessa beeka. Kan birrii shakaalaa arabaatiinis kan mana yaalaa deemte ni jirta. Amma Abduseen dhukkubsate jennaan Abdusee irratti ajandaa gorattee ajandaa banattee Abduseen shakaa guruubii hidhatee shakaalaa mana madamii shakaala innoo kamis laayu inni immoo arabanuu ta'e moo akkam silaani shakaalaa jiru shakaalaa mana madamii shakaalaa abbaan fedhe jechuudha ilma Oromoo tokko bukkee haa dhaabbatu maallaqaatiinis taanan Oromoon gara laafeessa Oromoon xiqqoo ilmi sabni Oromoo tokko miidhame dhagee jennaan Oromoon jechuudha qaamaan illee bira jiraachuu dadhabe maallaqaan bira dhaabbachuu qaba. Rakkoon keessan guddaan jechuudha namni too siyaasaa wal dhabee siyaasaa walitti bu'ee wal nyaataa oole sini bu'aa tokko bar akkamittiin Abduseen dhiifama gaafataa ummata Jimmaa jedheen siyaasni waan nama gooneen jiru bar siyaasni jechuudha abbaa ofii fi haadha ofii walitti nama buusa. Namni kamiyyuu siyaasaa wal dhabuun jira ummata biyyasaa lammii biyyasaatti dhiifama gaafate. Abduseen ummata Jimmaa dhiifama gaafachuuf jedhee bilillee maalii godhe een haa gaafatu. Bililleenis akka nama tokkotti sabboontuu Oromooti. Kamiyyuu Oromoon jechuudha waan akkasii kana miidiyaa gubbaarratti fidee yuutuubii gubbaarratti maxxanse wal saaxiluu hin qabu. Maaliif sin adda adda nama hiikuu jaallattu? Maaliif nama diiguu jaallattu? Tokko ta'a. Sinoo jechuudha mee gadi fageessaati ilaalaa warri baala gaaraa keenya. Eenyutu wal saaxilaa jirame? Sinumatu laa buufaa keessan qabattanii biifaa keessan qabattanii jechuudha. Lafti bariite jennaa yuutuubii gubbaa baatanii ashamaa harka fuunee shee jechuu duwwaa. Gadi fageessaati yaadaa xiqqooma jechuudha. Walii yaadaa hundi keenyu biyya hambaatti nafnu. Haa gargaarani warri maallaqa qabanis haa gargaarani baga gargaaran Abdusee gara gama kiyyaatiin baga gargaaran hoo gargaaran ta'e. Abduseenii mana kiraa waan kaffalatu dhabeetu sobee dhukkubsatee midirishinuudha. Maal isin mee maal akka toli irratti duultu mee maal irratti duultu? Abduseen nama Oromoof Mubaarak Tasammaa sabboonaa Jimmaa Mubaarak Tasammaa jechuudha. Kaayiroo keessaati shamarran biyya Liibiyaa keessatti rakkataa turte jechuudha. Biyya Liibiyaa keessatti elektiriikii angarafamaa turte. Yaadan taane keessatti qunnamaa turte. Mubaarak Tasammaa kan bira dhaabbate maallaqaanis ta'e sagalee'aanis ta'e jechuudha. Hankanaan achi yuutuubii guddifachuuf yuutuubii gubbaa fiigdi malee kan Oromoo tajaajiltu tokko hin jirtu. Garuu isin warratti qabsooftanii warratti ajandaa godhattanii ajandaa walirratti hin baniina tokkummaa horadhaa ilaamee godhadhaa tokkummaa caalawaa hundaafuu inaafaa of keessaa balleessaa. Inaafaa keessantuu namaa agarsiin godhaa jira. Mee maal inni mee warri amma jechuudha warri masiifachi fiigdanii Abduseen kana aboo xoosii Abdusee baashii Abduseen maal sin godhe Mubaarak kana Mubaariki maal isin ajandaa godhattan waa'ee namaatiin yuutuubii banattanii waa'ee namaa suura namaa ol dhoofuu gad dhoofuu. Rabbi haa beeku dhukkubsateessan dhukkubsanneessaa rabbitu beeka. Kalaas Abduseen dhufee kiisii keessaa baafatee birrii na gargaaraa jedhee sin kadhatee Abduseen namni tokko Oromoon tokko jechuudha nama dhukkubsataa tokko yoo arge Oromoon gara bal'eessa gara laafeessa
haga feetellee wal arrabse Oromoon huruu ofirraan qabatu. Sin immoo inaaffaan sin guggubee Abduseen Kaayiroo maqaa balleesse. Abduseen Kaayiroo maqaa balleesse. Abduseen uummata Jimmaa dhiifama gaafachuu jedheetu gurubbii hidhee sadaqaa gubuufate. Mee maalin sin ga'e Abduseen uummata Jimmaa dhiifama gaafate maal rakkina qaba? Lammii isaati. Mee maal sin baddale Abduseenitti kan duultan Mubaarak Tasammaa kan mata duree godhatan ittiin fiigdan eegga kaleessaati. Mee maalin sin waa'ee namaa ajandaa godhatanii jirtu? Sinumti moo eessa sin? Sigayyoo wallaaltaniitu yoo shakaala mana madamiitii birrii gurtee mana madamiitii warra waa'ee kanatti fayyadamaa tureetu waa'ee kanaa odeessa ol ba'ee miidiyaa gubbaa ba'ee jechuudha. Warruma shakaalaarraa birrii gurrateetti fayyadamaa tureetu jechuudha. Har'a waa'ee Abduseerratti ajandaa godhatee odeessaa jira. Sinii galee yaadan qabu kana viidiyoo kiyya share like warri ganna gargashitu immoo waagaa keessi galcha likkiitti. Okay? Viidiyoo kiyya tokkoon kee biran darbin sanyii Hacaaluu yoomuu onnee keessatti margaa nan biqilaa. Kanaafuu viidiyoo kiyya share like gochuu hin irraanfatina. Tokkoon kee isheen ganna gargashitus ol na dhaabdus yeroo si wajjin bucuun curaa kee bucucuruun qabuun ishee yaadan qabu ibsachuuf mirga kiyya dimokiraasii. Kanaafuu Abduseerraa gattaa. Abduseen akka nama tokkotti Oromoodha, saba Oromooti, lammii Oromooti. Abduseen maaliif ajandaa godhatanii eegga kaleessaatti walii gadhooftu? Abduseen maaliin sin ga'e? Yoo shakaalaan gargaarte maaltu sin galche? Oromoon garaa balleessara deebee sinitti hima. Oromoon rakkoo keessatti wali dhiisu. Oromoon waa balleesse kee dhiifama nama gaafachuun waanuma jirudha. Nama ija qabu gurra qabu haa turu. Foonuu namni dogongorreen jiru addunyaa kanarra jechuudha. Sin namni tokko otoo wal dhabee jiraatee xalaata walitti ta'ee jiraataa ture sinitti tola bara. Uummata Jimmaa dhiifama gaafate. Mee maaltu sin cannaqe mee maali? Uummata Jimmaa yoo dhiifama gaafate maali? Saba isaati bara, lammii isaati bara. Namni tokko siyaasaan adda ta'ee jechuudha. Dirqama biyya isaa jibbuu qaba, dirqama ganda isaa gadi ba'ee arrabsuu qaba. Akkamuma Abduseen Jimmatti uummata Jimmaa dhiifama gaafate jettanii ajandaa godhatanii 24 sa'a Mubaarak Tasammaa Abduseen fuutanii wal dhooftanii gad dhoofaa turtan. Birrii gubbaa walitti maxxaftanii birrii isa Itoophiyaarraa bilaasha ta'e kisaaraa ta'e sana warratti maxxansitanii hojii keessan kana yaaki irraa ol qusadhaa sin Oromoo maaliif sin osoo Oromoo taatanii ajandaa warratti godhatanii ajandaa warratti hin bantan sin. Mee gadi fageessaatti ilaalaa. Abashaa kamtu la yaadan taane irratti gaggeessaa jira. Fokkuun sinuma irratti argamaa jira. Sini jechuun hin bilisoomna jettu malee bilisummaan hin jirtu. Bilisummaan kana caalessa jira. Sin wal saaxiluu, wal gorsuun hin jiru. Xayyib Abdusee keessaa naqxanii gorsitanii Abdusee yaadni kun sin hawwaa ta'u isa irraa deebi'i. Mubaarak Tasammaa irraa deebi'i. Yaada amma sin dalagaa jirtan kun sinin hawwaa ta'u dhiisi jettanii akka Oromummaatti hin gorsitanii ama YouTube guddifachuu YouTube gubbaa baatanii shakaala mana madamiiti birriirraa guuree shakaala mana madamiiti sinoo eenyume kana bichaa barbaanna bar xayyib shakaalaa dha'een shakaalaan garaan ishee bishaan Oromoo yoo kubsate Oromoo bira darbitu maallaqaan gargaaru bira dhaabbachuu cinqiin keessan maali? Abduseen dhufee boorsaa keessaa baafatee birrii fudhatee inni Abdusee Mubaarak Tasammaatti akkatti qabsooftanii diinatti taatan tokkoon kee amma Mubaarak Tasammaa Oromoo kan gargaarte tokko hin jirtu. An kanatti YouTube guddifachuu asii wachi baambaa kee banta malee jechuudha. Mubaarak Tasammaa jechuun nama seenaa hedduu dabarse nama uummata Liibiyaa keessatti maabiraatiin xallafamee garfamaa ture keessaa uummata Oromoo gurubbii hidhee uummata Oromoo kadhatee jechuudha. Birrii buusisiisee uummata meeqa baasichiiti jechuudha Mubaarak Tasammaa. Namni Mubaarak Tasammaa seenaa isaan beekne maali? Yoo Liibii kanaaf haaraa ta'an illee jechuudha Mubaarak Tasammaa gocha isaa hunda ni beekna waan godhaa ture jechuudha. Har'a sina Abdusee ajandaa godhatanii Abduseen bulitoosii kijibaa hidhatee Abduseen mana yaalaa Kaayiroo kana keessa shoortaan hin jiru deemtee boo mataa si dhukkubee Aqtee bulitoosii hidhattaa. Hidhaa kaa deemaati. Namni tokko rakkatu malee bulitoosii hin hidhatu. Mee maalin
sin jechu wal fokkisiisu wal balleessu ajandaa warratti godhatanii warratti gochan taane gochuu dalagaan taane dalaguu malee sin nama tarkaanfii meeqa darbuu miti maaliif sin bu'aan qabdan bar ajandaa godhatanii waa'ee nama asiif achi fiiguu gadi fageessaati yaada keessumaa moora shakaala banabadamii shakaala jettan irraa of qusadha maal sin eenyume silaa dooftara nuu taatanii moo akkam silaa biyya hambaa keessatti hay kamillee taate hundi keenyu wal qixxaanne sarratanyummaa biyyaa baane hay sinii haa galtu asitti hin dogoggoriina warri shakaala jettan shakaala arabarraa shakaala kaddaama madamii irraa guureettan kaddaama mana madamii kalaas oromoo miidhamuu hin jaallattu fakkeenyaa oromoon rabbuu sammii malee amma boleessi keenya kaleessaa abduseen dhugaa haa ta'u soba haa ta'u yoo namni nama tokko gocha tokko gochuu fi barbaadde jechuudha yoo gocha tokko gochuu fi barbaadde jiraasaatti godhii fi eegganni rakkoo keessa galee eegganni mudannoon taane keessa galee yookaan hi'ituutu yookaan gadduun yookaan tishertii suura namaatiin hojjisiisanii gadduu osoo hin taane jiraasaatti dhoolii fi kanaafuu irraa of qusadhaa siniin jedhaa warri dhageessan dhagahuu baattan gurra keessanitti cala gixxamu okay akkas turtii gaarii siniin jedhaa viidiyoo kiyya share like siniin jedhaa ana sanyii hacaaluutii waan akkasitti siniin jedhaa siniin jaalladhaa widitti siniin godhaa aynisuu siniin jedhee jiraa shilmaan oromoo okay warri moo yaadan taane dhuftanii na jalatti waan hin taane baxabattan ani bacancaraa keessanii keessaa dantaa ittiin qabu waan feetan jettan yoo naaratan dantaa isinitti hin qabu amala keessan bar nama jala deemtanii koomentii waan hin taane barreessuun gannama garagashuun wal gargodhuun wajii keessan wajiin akkasii eessarratti argame oromoo maratti argame kanaafuu kabajaaf jaalalaan viidiyoo kiyya share like gochuu hin irraanfatina by the way abdusee fi mubaarak tasamarraa mubaarak nama seenaa hedduu dabarsee jirudha siniyaa galuu mubaarak nama rakkoo guyyaa rakkoo nama biraan hafne mubaarak garabadheessa nama rakkoo keessatti nama dhiifne nama mubaarak nama rakkoo keessaa baasu mubaarak jechuun han akka mubaarakiin argine miidiyaa kana gubbaate jechuudha mubaarak jechuun nama jechuudha nama rakkoo keessatti galee rakkoo keessatti cannaqamu nama rakkoo nama furmaata ta'u malee mubaarak irraa birrii shakaalarraa guurratee maali guurrate jettan oduu keessan dhaabaa inaafaan garaan sinin gubiini sinillee oo garaa sin nyaatte akkuma abduseen gurubbii hidhee birrii guurrate jettan gurubbiidhaa birrii guurradhaa kana furmaanni okay think share like video kiyya okay akkas sinin jaalladhaa sinin kabajaa obboleeyyan kiyya warri shamarran biyya arabaa abshir yaadina shakaalaa nuun jedhaneefis homaa tokko nurraan hir'isu kanaafuu namni kamiyyuu sarraatanitti garadii namaa ta'uu biyyaa baane malee yookaan ambaasadar ta'uu biyyaan baane yookaan dooftara ta'uu biyyaan baane kanaafuu asitti sinii dhaabaa viidiyoo kiyyaa share like gochuu hin irraanfatinaa sinin zaraa sinii jaalladha sin kabajaa marti keessanuu garummoo dhiisaa waliin saaxiliinaa waliin fokkisiisinaa ajandaa irratti hin baniinaa nuti oromoodha birrii isaa Itoophiyaa irraa bilaasha galee sana kisaaraa galee sana fiddanii guurtanii abdusee fi mubaarak tasammaa gidduu tuultanii ajandaa ma godhattanii deemtu yaa haboo abduseen dhukkubsatus dhukkubsachuu baachuus rabbitu beeka keessa namaa namni hin beeku yaa ilmaan oromoo amsan qabu keessaa kana wal saaxiluu haa dhiifnu wal fokkisiisuu haa dhiifnu akkas isiniin jedhaashii sinin jaalladhaa sinin kabajaa I love you sinin jedhee jiraashii